Tolee, nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa lafaa fi bakka jirtan siniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ana obboleettiin keessan baay'eetti nagaa godha. Isinillee immoo akka nagaa taatan abdiifama ittiin qaba waaqayyo bira. Tolee nagaa koottaansuudhaan obboloonni ni jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamaa. Waaqayyo sanaa eebbisu. Jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Egaa yoo wal jajjabeessine malee viidiyoo yeroo hojjennu namni viidiyoo hojjetu yoo wal jajjabeesse gaariidha. Laayikii yoo qabaate, koomentii yoo qabaate baay'ee gaariidha isin jechuun jaalladha. Maaliif koomentii yeroo gootanii koomentii hamilee namatti horu nama kakaasaa akkasumas laayikii immoo yoo gootanii namoota biraa ga'amaa jechuudha. Egaa dirqama namni viidiyoo hojjetu koomentii hin barbaadatin jechuu barbaada. Warri immoo gochaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamaa. Warri immoo maatii keenya hin ta'in nutti dabala maatii keenya ta'a sabiskiraayib godhaa maatii ta'aadha. Warri maatii keenya taatan immoo akkuma nu jajjabeessaa jirtanitti nu jajjabeessaa jiraadhaa isin jira guddaa galatoomadha. Guyyaa har'aa kana maal qabattee dhuftee naan jechuun keessa hin oolu. Wanti isin qabadhee dhufe egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee karaa yuutuubii dhiyaatanii barnoota afuuraa isin dabarsaa jira. Baay'een keessan hin beektu jechuudha. Barnoonni afuuraa kun eessaa maddi jettanii warra na gaafattan baay'een keessan jirtu jechuudha koomentii jalatti. Har'a isiniif qooduu dhufe jechuudha. Barnoonni afuuraa kanan isiniif gallakkisaa darbee jechuudha. Onlaayin charchii qaba jechuudha. Onlaayin charchiin maqaan isaa Waldaa Yesuus Hunda Danda'a jedhama jechuudha. Waldaan kun kan inni maddee Itoophiyaa keessa jechuudha. Itoophiyaa keessa waldaa mazim jedhee waldaa charchii onlaayinii ta'ee ituma tajaajilu osoo hin taane lafa irrallee hin jira jechuudha Itoophiyaa keessa. Kanaaf amma ani kan isiniif yeroo baay'ee barnoota afuuraa isiniif gallakkisu waldaa onlaayin charchii Waldaa Yesuus Hunda Danda'a jedhamurraa jechuudha. Kanaaf kanatti viidiyoo amma hojjechaa jiru kanaan eegalee kanaan booda barnoota afuuraan isin gallakkisa jechuudha. Kanaaf eessaa madde jettanii warri gaaffisinti ta'e ifa isinii gochuu barbaadatan jechuudha. Warri immoo nu wajjiniin barachuu barbaadanii barnoota afuuraa wajjiniin sagalee waaqayyoo dhaggeeffannaa barannaa jettanii barbaadanii lakkoofsa bilbila keessanii kennuu hin danda'a. Dhuftanii nu wajjiniin barachuu dandeessu jechuudha. Waldaa onlaayin charchii kana dhugaa dubbachuu fi ani baay'een itti tajaajilama jechuudha. Waldaa zim jedhee akkanumaanii miti jechuudha. Waldoonni baay'een hin jiru, kan immoo hin jiru baay'eedha appilikeeshinoonni jechuudha. Kan akka zuumii maalii walitti baay'eetu jiru jechuudha. Warri seeraan barsiisanii jiraachuu danda'a. Warri immoo seeraan hin barsiifne jiraachuu danda'u jechuudha. Ani maas jechuu barbaadanii waldaa onlaayin charchii kan jedhamu kun zim jedhee akkanumatti ni miti. Dhaabbata maddee qabaa. Waldaa lafarraatii. Barsiisonni nu barsiisaa jiranii barsiisota eebbifamoo dhugaa waaqaa dubbachuuf taananii barsiisota waaqayyoon eebbisee isaan nuuf kenne jechuudha. Waaqayyoon isaan eebbisu. Kanaan dura sanii barnoota baay'ee isin dabarsaa ture. Barnoota mata dureen isaa baay'ee gaggaarii ta'e akkasumas barnoota baay'ee nama barsiisuuf keessaa qabu jechuudha. Kanaaf maas jechuun barbaade har'a kanan isin dhufee fi viidiyoo har'a isin hojjechaa jiru kanatti aansee viidiyoowwan biraas keessa makuu danda'a garuu beekamu. Kanaaf wanta afuuraan isiniif gallakkisaa sirti dhaggeeffadhaa itti eebbifamaa isin jira. Maaliif wantoota baay'ee kan sooshaal miidiyaa kanarraa sammuu keenya burjaajessaa oolu ana wajjinuu jechuudha. Kanaaf immoo ani kanarraan jalqabee mata dureen ani isiniif gallakkisu viidiyoo kiyya kanarra gaafa dhaggeeffatan irraa kaasee jechuudha. Akkamitti akka jireenya kiristaanaa keenya eeggannee jiraannu kan jedhudha. Akkamitti akka jireenya kiristaanaa keenya eeggannee jiraannu barnoota mata dureen isaa akkas jiruun isinii gadi lakkisaa jechuudha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadhaan jajjabeessaa yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa jechuudha. Maaliif koomentii jala gaafa yaada nuu keessanii barsiisonni isin nu barsiisaa jiran kun irrallachuu danda'u jechuudha. In argu jechuudha. Kanaaf ani yeroo baay'ee yeroo waldaa keenya keessatti yeroo ammaa fakkeenya isaan fayyina gaafatanii ani sagalee isin barsiisaa jirtan kanaa ofii kiyyaaf
baradhee dhiisaa hin jiru. Dhalootaafillee sheer godhaan jiraan jiran. Isaanis akkasuma sheerii godhaa waan jedhanii imaanaa nutti dabarsaniif anis immoo sheer godhaa jira jechuudha. Kanaaf waan irraa barattanis waan dogoggorri jirus koomentii jala nuu kaa'aa isiniin jira jechuudha. Yaadni ani qabattee dhufe tokko kanadha. Kanaaf maal isin jechuun barbaade egaa viidiyoo akkuma beekamu hundumti keenya yuutuubii kan hojjennu ijoolleen baay'een gola ormaa keessatti jiraannetti kan hojjennu jechuudha. Kanaaf gola ormaa keessatti yeroo baay'ee viidiyoowwan barnoota namaaf ta'u sirriitti baanee amma beekuma keenyatiin hojjechuu baay'ee nutti ulfaate jechuudha. Kanaaf immoo madda warri qabnu warri akkuma koo onlaayin charchii qabaattanii jirtanii fidaatii warra dhaloota onlaayinii hin qabne onlaayin charchii hin qabne gara charchiitittis yaamaa isin jechuun jaaladha. Maaliifin dhugaa namoota muraasadha kan yeroo baay'ee onlaayinii kanarra onlaayin charchii qaban jechuudha. Ani akka mataa keetti ijoollee baay'ee gara onlaayin charchiitti yaamee ijoolleen barachaa jiran hin jiru jechuudha. Anis ofiikyaanii miiti kanan beekee gara onlaayin charchii kana dhufe obbolootuma akka kiyyaa gola ormaa jirantu na yaamee kootu baradhunaan jedhee dhaqee baradhee akkasuma immoo ofiikyaa illee irraa baradhee kun akkaan isiniif qoodaa jira jechuudha. Kanaafuu warri jechuudha wajjiniin maaddii kanarraa qooddachuu dandeenya barnoota hin barannaa jettanii dubbii sagalee waaqayyoo barachuu dandeenya waaqayyo wajjin tajaajillaa jettanii fedhii qabdanii keessan na dubbiftanii viidiyoo waldaatti isin dabaluu danda'a jechuudha. Barbaadni immoo lakkoofsa bilbila kiyyaa koomentii tokkoffaa irratti kaa'uu nan danda'a jechuudha. Maaliif barnoota baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu barnoota jireenya namaa jijjiiruu barnoota waan baay'ee irraa isin deebisuu danda'u jechuudha. Isin jedhaniiti miti kan nu barsiisaa jiran itti dadhabanii, itti xaaranii, itti dafqanii, itti kadhatanii kan waaqayyoon keessa isaanii kaa'e nu barsiisaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo warri immoo fedha akkasii hin qabne viidiyoo manaanii gadi isinii lakkisuu hordofuu dandeessuu isiniin jedha. Yaadni ani qabu arrasinii qabadhee dhufee tokko inni kun kanadha. Egaa jidduudhaan yeroon immoo waan akka viidiyoo nama barsiisu isinii fides irraa barattu jedhee egaa namni viidiyoo yeroo hojjetu kanuma sammuusaa keessa jiru kanuma argimitiilee kana na gammachiisa jedhee kanuma yaada isaa kan dandeettisaa hojjeta waan ta'eef walumaa galattuu isarrattis walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Keessattuu ijoolleen kiyyaa mana namaa gola ormaa keessa jirtanii walaa gargaaruu walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Yeroo baay'ee hin dubbadha. Hundi keessanillee baay'ee gosoota dhugaan wal gargaaraa jirtu na gargaaraa jirtu walii keessanis gargaaraa jirtu hin argaa. Kanaaf akkamitti itti hafuufnu isiniin jedha. Ani amma tokko wanti ani isinirraa barbaade dhufe maal isinitti fakkaate? Warri fedhii qabdan warri waldaa onlaayin charchii hin qabne kottaa wajjiniin tajaajilamnaa isin jechuun dhufe. Lammaffaa immoo maddi mana barumsaa kana eessaa fiddaa warnaan jettanii onlaayin charchiin qabaa. Maqaan isaa waldaa Yesuus hunda danda'a jedhama. Akkasumas immoo onlaayin charchii qofa miti lafa irrarree gadi bu'ee jira. Waaqayyoof kan inni haa ta'u nu gargaaree waldaa lafarraatti illee buufannee jirra isiniin jechuun barbaada. Waldaa baay'ee waaqayyoon eebbiseedha. Ijoolleen achi keessa jiranirree waaqayyoon eebbiseedha. Waaqayyoon tajaajilaniidha dhugaa hafuuranii. Kanaafuu kootaa nuti dabalamaa wajjiniin barannee barsiifna sagalee waaqayyoo isiniin jira. Egaa bara kana keessaa nama waaqayyoon gargaaradha kan sagalee waaqayyoon dhaggeeffatu kan barsiisu malee baay'een keenya iddoodhuma foon keenyatu jirra malee iddoo hafuura keenyaa baay'inaan hin jirru. Isa irratti immoo waaqayyoon nu haa gargaaru. Gargaarsa waaqayyoo malee nuti homaa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif bara kana keessaa namuma qajeeladha nama waaqayyooti jedhanii abdatantu karaa hin beekneen kufa jechuudha. Namoota akkasii kufasanis immoo dubartii galagallee kofallee osoo hin taane gorsinee akka dandeenyuun akka isaan iddoo isaaniitti deebi'an gochuu qabnaa isiniin jedha. Kanaafuu waaqayyoon nu haa gargaaru. Gargaarsa waaqayyoon malee dhugaa dubbachuuf namni foonii baay'ee dadhabaadha jechuudha. Namni tuni nama foonii dadhabduudhaan dogoggoruu hin danda'a. Yeroo mana isaatti barumsa isin gallakkisu kana dogoggoruu hin danda'a jechuudha. Maaliif nama fooniitu waan ta'eef jechuudha.
Kanaafuu yaadni narra qabadhe isin dhiyaadhe kanumaadhaa warri fedhii qabdan koottaa nutti dabalamaadhaa wajjiniin sagalee waaqayyoo barannee barsiifnaa. Isiniin jedhaa yaadni irra isinii qabadhee dhufe ifa isinii taa'ee abdii qaba. Kanaaf waan biraatiin ammoo walitti deebinutti guyyaa gaarii naa qabaadhaa turtii naa gaarii naa qabaadhaa isin jedha obbolaa koo.